Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Raadiyooniin Dirree Shaggar torbanitti guyyoota sadii wiixataa roobii fi jimaataa galgala sa'aatii tokkorraa eegalee hamma sa'aatii tokkoo fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 17,575 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. Raadiyoonii Dirree Shaggar. Kamooltan kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar oduu caamsaa 29 bara 2023 isin dhageessisaa kan isin faana turummoo an Iftuu Galataati. Aanaa Liiban Cuqqaalaatti waraanni mootummaa qonnaan bultoota nagaa lama rashane. Deeggarsi raayyaa ittisa biyyaatiif taasifamu sochiiwwan nagaa buusaniin malee hiriira bahuun ibsamuu akka hin qabne deetaan ministeera nagaa Itoophiyaa Taayyee Danda'aa hubachiise. Kanneen jedhanii fi kanneen biroos bal'inaan kan isin biraan gahu ta'a. Amma xumuraatti nooliin tura. Godina Shawaa Bahaa Aanaa Liiban Cuqqaalaatti waraanni mootummaa qonnaan bultoota nagaa lama rashanuun daa'ima tokkos madeessuu jiraattonni himan. Waraanni mootummaa Bilxiginnaa maqaa Opereeshinii Addaa jedhuun uummatatti bobbaase caamsaa 25 bara 2023 ganama barii ganda warra jaarsaatti maqaa shanee deeggartuu jedhuun qonnaan bultoota abbootii maatii ta'an lama bakka tokkotti jilbiiffachiisuun yoo rashanu daa'ima waggaa 12 tokkommoo rasaasaan rukutanii madeessuun himameera. Aanichatti waraanni mootummaan maqaa shanee sakatta'uu jedhuun uummatatti bobbaase kun qonnaan bultoota obbo Kiflee Hirphoo nama umurii waggaa 50 fi obbo Naannechoo Korphaa nama ganna 55 bakka tokkotti jilbiiffachiisuun rashanuun lubbuu isaanii galaafataniiru jedhameera. Qonnaan bultoonni shiraan lubbuu isaanii dhaban kunneen namoota hawaasa keessatti jaallatamoo fi maatii hedduu bulfachaa turan ta'uu jiraattonni himaniiru. Haaluma wal fakkaatuun guyyuma wal fakkaataatti ganduma warra jaarsaatti daa'ima umurii 12 Abrahaam Namsoo jedhamu sababa hin beekamneen daandii irratti rasaasaan kan rukutanii deeman yoo ta'u daa'imichi yeroo ammaa kana hospitaalatti wal'aanamaa jiraachuunis barameera. Jiraattonni aanichaa raadiyoonii Dirree Shaggaritti akka himanitti waraanni mootummaan Bilxiginnaa yeroo ammaa kana bifa haaraan hedduminaan uummatatti bobbaasee jiru hawaasa akka malee dararraa jiraachuu ifoomsaniiru. Gandoonni aanichaa kanneen akka warra jaarsaa, Agamsa Roggichaa, Ilmoo Cuqqaalaa, Daglagalaa Jiddaa fi Mummee Kosoroo yeroo ammaa kanatti haala nageenya ulfaataa keessa jiraachuu jiraattonni himaniiru jechuun kan gabaase Gurmeechaa Gammachuuti. Waraanni bilisummaa Oromoo lixaa fi gidduu galeessaa Oromiyaatti waraana mootummaa haleeluun dhaga'ame. Lola godina Qeellam Wallaggaatti waraana bilisummaa Oromoo fi waraana mootummaa gidduutti taasifamaa jiruun waraanni bilisummaa Oromoo aanaalee lama keessatti injifannoo goonfachuun himame. Odeessi keessoo waraana bilisummaa Oromooti raadiyoonii Dirree Shaggar dhaqqabe akka addeessutti caamsaa 28 bara 2023 ganama obboroorraa jalqabee lola godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gaa'oo Qeebbee fi Daallee Waabaraa keessatti gaggeeffamaa tureen waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo boonsaa waraana mootummaa irratti argateera. Waraanni mootummaa lakkoofsi isaa guddaa ta'e sababa sakatta'insa waraana bilisummaa Oromoo jedhuun socho'uun aanaalee Gaa'oo Qeebbee fi Daallee Waabaraa keessa bakkoota lama qubatee turus waraanni bilisummaa Oromoo tooftaa waraanaa humna diinaa ittiin buqqisuuf fayyadamee aanaalee lameen bakkoota afranuu keessaa rukutee baasuu maddi kun ibsee jira. Tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhatameenis waraanni mootummaa hedduu ajjeeffamuu fi madaa'uun madditti loltoonni carraan du'aa isaan hin argatin baqatanii of booddee deebi'uu hime. Kana malees waraanni bilisummaa Oromoo godinichuma keessatti waraana mootummaa aanaa sadan caanqaa irraa ka'uun imalaa ture. Qaaqee fi caanqaa gidduutti tarkaanfii irratti fudhateen loltoota hedduu ajjeesee konkolaataa 3F1 fi kan biraa tokko gubuun tajaajilaan ala gochuu eere. Oduudhuma wal qabateen waraanni bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa Birgeediin Aduu Saafaa godina Shawaa Lixaa aanaa Jalduu fi Abunaa Gindabarat keessa socho'u caamsaa 27 bara 2023 lola waraana mootummaa waliin gochaa tureen
injifannoo guddaa gonfachuu odeessi waraana bilisummaa Oromoo irraa raadiyoonii Dirree Shaggar dhaqqabee ifoomseera. Lolichi guyyaa guutuu hanga halkan walakkaatti aanaa Abunaa Gindabarat ganda baddaa xinnoo bakka addaa ulaa mudhamaa fi ganda ererii keenjoo bakka addaa taraaraa jedhamutti gaggeeffamaa turuu kan ibse maddi kun aanaa jalluuttis bifuma wal fakkaatuun ganda illikee magaalaa Shukutee fi ganda taraaraa bakka addaa Shaboo jedhamutti gaggeeffamaa ooluu eereera. Lola kanneen irratti waraanni mootummaa lakkoofsa 90 caalan yoo ajjeefaman kanneen 100 ol ta'an ammoo madaa'uu maddi kun ibseera. Waraanni mootummaa meeshaalee gurguddaa fayyadamaa turus waraanni bilisummaa Oromoo tooftaa lolaa adda ta'etti fayyadamuun injifannoo guddaa argamsiisuu ibse. Mootummaan biltiginnaa uummata Oromoo fi hawaasa addunyaa sobuuf afaaniin marii araaraa marsaa lammaffaa eegallee irra jechaa waraana bilisummaa Oromoo sakatta'uu sababa godhachuun uummata nagaarratti haleellaa banee lubbuu namaa fi qabeenya uummataa mancaasaa jiraachuu maddi kun eeruun shira kana namuu quba qabaachuu akka qabu hubachiiseera. deeggarsi raayyaa ittisa biyyaatiif taasifamuu qabu sochii nagaa buusuu mirkaneessuudhaan yookaan mindaa isaanii dabaluudhaan yoo ta'e malee hiriira deeggarsaatiin kan ibsamuu akka hin taane ministeerri deetaa nagaa Itoophiyaa obbo Taayyee Danda'aa ibse. mootummaa bilxiginnaa caamsaa 28 bara 2023 hiriira deeggarsa raayyaa ittisa biyyaaf jechuun magaalota naannoo Oromiyaa keessatti qofa hiriira gaggeessuu hordofee barreeffama fuula miidiyaa hawaasummaa isaarratti barreesseen yaada isaa kan ibse ministeerri deetaa nagaa biyyattii Taayyee Danda'aa jaalalli raayyaa ittisaa hiriiraa fi dhaadannoo miti jedhe. itti dabaluunis hojiin qabatamaan jiruu jaraa fooyyeessuu fi ba'aa jaraa salphisuu akka gaafatu waa hunda caalaa ammoo rakkoo siyaasaa araaraa fi nagaan hiikanii bulchiinsa gaarii sabaaf diriirsuu barbaachisaa eega jedhee booda ulaa nagaa dhiphisaa bulchiinsa hannaa fi saamichaan bukeessaa abbaa gadaa jaarsa biyyaa fi daa'imman ajjeesaa dubbiin nagaan dhumatuu qabu ho'isanii waraana kaasaa raayyaa ittisaa waraana tokkorraa kaanitti ceesisaa dhugaa fi haqa jal'isanii saba muufachiisaa uummata saamanii dallaalaa fi hattuu gabbisaa dinagdee danquun jiruu qaalessaa dargaggoo jalaa carraa hojii balleessaa gochaaf dubbiin uummata muufachiisaa raayyaa jaalanna jechuun hin taatu jedhe. itti fufuunis dhugaan raayyaa jaalanna taanaan hiriiraan saba dhamaasuu haadhiifnu nagaa fi araara buusutti haa xiyyeeffannu akkuma TPLF waliin marii araaraa goone waboo waliinis haa dubbannu jedhe. cabeensi siyaasaa biyyattii marii fi marabbaan akka furamu bulchiinsa gaarii tolchuun muffiin sabaa akka hafu nagaa fi haqa keessatti dargaggoof carraan hojii akka bal'ifamu lolli mana keessaa akka dhaabbatu ollaa waliinis nagaa haa bu'uuf hojiin qabatamaa ta'e akka barbaachisu kan eeree Taayyee Danda'aa miseensa raayyaaf kabaja maluu kennuuf mindaa jaraa fooyyessuun akkasumas warra miidhameef tumsuun leenjii fi teeknooloojiin akka cimsaman ijaaramaa fi qophii jaraa sadarkaa Afrikaatti ol guddisuu mul'isa jedhe. dhumarrattis raayyaan kan biyyaa ta'ee osoo jiru sababbiin Oromiyaan kophaatti hiriiruuf maali kun sabaa fi raayyaafis mishaa miti jechuun deetaan ministeera nagaa Itoophiyaa Taayyee Danda'aa hiriira deeggarsaa raayyaa ittisa biyyaa jechuun sadarkaa Oromiyaatti mootummaa bilxiginnaa gaggeesse qeeqeera. boruu lataatu qindeesse. oduu keenya har'aa xumuraatiin ayyaantuu fi hayyuun aadaa fi seenaa Kumalaa Fayyisaa Innikaa du'aan addunyaa kanarraa darban. ayyaantuu fi hayyuun warra maccaa Kumalaa Fayyisaa Innikaa abbaa isaanii Fitaawuraarii Fayyisaa Innikaa Elemoo Dullee fi haadha isaanii haadha siiqqee Dasii Fageessaa Dabal irraa akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 1910 naannoo Amboo ganda Golfoofaa bakka Seeqqattuu jedhamutti dhalachuu isaanii seenaan isaanii ni agarsiisa. ayyaantuu Kumalaa Fayyisaa dhalatanii umurii waggaa 15 irraa eegalanii yeroo dargaggummaa isaaniitti qeexala fardaatiin dirree gugsii miidhagsaa akka turan himama. yaabbattuu fardeen furii kumee fayyoo farda isaanii caccabsee bira darbuun beekamuun maqaa guddaa waan horataniif umurii isaanii guutuu maqaa farda isaaniitiin abbaa cabsii jedhamanii waamamaa turaniiru. ayyaantuun hawaasa isaanii biratti maqaa gaarii horatan kun uummanni tokkummaa fi nageenya ofii jabeeffatee hojii misooma ofirratti akka xiyyeeffachuu qabu shoora olaanaa taphataniiru jedhamu.
bara 1976 kaasee hanga gaafa boqotanitti ayyaantummaadhaan uummata bal'aa tajaajilaa turuu isaanii kan himamuuf yoo ta'u, abbaan cabsii rakkataa gargaaruun kan beela'eef laachuun rakkoo uummataa furuun sirriitti beekamuu isaanii seenaan jireenya isaanii ni agarsiisa. Kumalaa Fayyisaa haadha warraa isaanii Xajjituu Dhaabaa Gojee waliin kabajaa fi jaalala guddaadhaan waliin raaganii harrii waliin filatanii jiraachaa kan turan yoo ta'u, ijoollee dhiiraa 8 fi ijoollee dubaraa 10 waliigalatti ijoollee 18 kan horatan yoo ta'u, akaakayyuu 94 fi akaakilee 50 ol walumaa galatti hortee ijoollee isaanii namoota 150 ol horataniiru. Abbaan cabsii dhalatanii waggaa 105tti dirriba seenuun kan gorora liqimsan yoo ta'u, sirni gaggeessaa isaanii bakka maatii, bulteen firoottanii fi jaalattoonni isaanii argamanitti caamsaa 28 bara 2023 Amboo naannoo Wacan bakka Goodaa Gundoo jedhamutti gaggeessaan hayyuu tokko taasifameefiira. Raadiyooniin Dirree Shaggar isaaniif boqonnaa gaarii maatii fi jaalattoota isaanii hundaaf jajjabina hawwa. Gurmicha Gammachuutu gabaase. Kabajamtoota dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar oduun har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan gammaa ture. Waan nu waliin turtaniif hedduu galatoomaa. Sagantaa fi waliin turtii gaarii qabaadhaa. raadiyoonii Dirree Shaggar.